nama du'aaf jireenya gidduutti dhiiftee milkitaan dhuftee as keessarta iyyaa kootu lafa jirtu yookiin hin duune yookiin hin fayyine akkasitti jirta kottu mana gorchaa jirti tukuran bassaa jirti akimiin argine oksijinii tura jira karaa gadameessaa karaa duddaa daa'ima hoyyaa kan uffattu kaanseerii gadameessaa hixii mataa dhaqeen irraa eeka torban irraa fidee dhugaa ba'u olu taaltee ameen jettu ameen haleluuyaa kottu maaltu ta'e biyyi kee kinna baratti doogayaa dhaqee dhaquu hin dandeessu laafaa jirti du'uuf jirti qaqqabadhu siin jedhan ati moo akka tirattu hin qabdu lolatu jira hamma tirattee ilaaltu taati kee hin duutu kottu maaliif boossa boo maal keedha eessa jira Paulosiin jira maal ta'e kaansarii lafee fi tiruudha jedhame akkasi godhi yaalamaa ture akka itti walitti cabsi eenoo akkasittiin deema akka itti deema akkasittiin qabneeni teessifna galagalee akka assaan argu hin argu shinti beetira danda'een taa'u taa'u pooppoo jala qabdanii deemtu wayyoo isa duwwaamini harmeen koollee akka kanadha barri kun bara hamaa isinii ta'e bara gaddaa isinii ta'e mucaan obboleessa kee akkasii haati kee akkasii waan qabdan mana qorichaatti fixxanii har'a boqonnaa fudhattee galta jedhe Yesuus haleluuyaa warri isinii galee bichaan ilillee guddaa fidaa Yesuusidhaaf maal taate abbaa ishee bireera bishaantu itti gale bishaan daffaatutti naala garaa ishee kana gadameessa ishee kana garaa garaa hire hin baqaste kana bishaantu akkatti wannoo amma oksijiniitu irra jira yaalii dhumaa kennaafii jiru malee hin danda'amu jedhameera amma gaafaratti oksijiniin irraa ka'e garaan sun hodhamee baattee fidda maal kun dubartii ulfaa tokko darga nuftamoo rakkina kee kan jirtu akka waan deesseetti ililchaa kottu maatiin keessi wajjin dhufanii ijoollee keetii warri kun abbaan ijoollee keetii hoo ulfa garaa qabda baay'een gadda waan hamaa takkaa taarikii namaa irratti hin teenye sirratee taa'aa tokko mucaadhuma kana du'a isheema kana du'a atis beekta kana argitee gaafa mucaan kee du'ee reeffa ishee baasammoo ulfa garaa kee keessaatu dhiigi dhangala'a liba keetu wal ciniinaa iddoo awwaala mucaa keetiin naxxuu isa harkatti baattuun dhabda isa garaatti baattuun dhabda kana moo seexanni birrii 70 ajaja baasee jira arra birrii isaa akka sarfeen namni akka koo seexanan jaallanne bichaan iyyaamaya jedhu birrii isaa akka sarfeen ala kee nan fayyisaa isa garaa kee keessaas bilisa fudhattee galtaa jiraataadha Yesuus jedhaa iyyaati maayitsaniin kee kan si dhukkubu taa'uu kan dadhabdu sagalee kee dhageessisaa kottu maayitsanii kee keessaa waatu jira hakiimonni waan gadhee sitti himaniiru labsiin qalamuu sitti ba'eera eessaa dhufte ati bu'aarraa dhufte yoom dhuftanas dhagaa guddaatu keessa jira qallee baafnaa jedhan ani immoo qalamu jettee dhufte har'a si keessaa bassa Yesuus
qabe fidi hin qabin galmalee maal keedha buleetti keedha eessaa dhufte Shoftu. kun harmi kun irraa citeera Irraa citeera. ilaala harmi irraa citeera harka kanatti immoo darbee jira amma gaafa harka kanarraa kutan immoo harka kanatti immoo darba morma malee maal tafere namni haadhoo qabu garaan isaa hin gaddaa bara namoo kanan bilisa baasana Yesuus eessaa dhufte wajjin dhufte daa'ima keedha waggaa meeqa Waggaa 3 ji'a ja'a. ijoollee meeqa qabdi Ishii shanaffaadha. kun kaanserii qabdi si jalaa qufti ka iski ilaala ati kaanserii qabda Laaraan tuun jiru. Sarum keessan hin jiru. ishee kana kaanserii qabdi amma kun maal goote ga haatiif abbaan hin qabani billaa biyya keenya irra jiru poolisii qabee biyya keenya garafaa jiru naasoot irraa jiyaase irraa si hambiseen faarfattuu godheen addunyaarra naanneessa jedha Yesuus. irraa si haftee harraban diba jedha Yesuus. marfee dhukkuba sukkaaraa baattee kan deemtu sukkaaraa si qabee yaa dhufteet beentee kanan jabeessita erga dhukkubsatte yoo erga dhukkubsatte baay'ee amantii kana jabeessaa luugama keeti ka luugama beektamni kan ittiin farda qaban kana malee hin qabamtu kaati hin beektu sirritti hamaa miniyaati hojii isaa dhiisatanii biizinesa jedhe ata dagaadha mini si keessa ka'e ka daana'u si ta'e kaan margite qorxii kee bareera Haleluuyaa erga qurxii kee bartee ani immoo si keessaa fuudheen gata jedhe abbaan kee Yesuus. shaamama haduu yagala hadiya Jira waaqayyo jedhaa iyyaa kaati. Eessaa dhufte? Sukkaara dhukkubsatta? Waggaa meeqa waraannatte? Waggaa torba. Qabi. Bilisa. Abbaa manaa fi haadha manaa dhala barbaaddee dhuftan. Diddee bira darbu daa'ima nuuf kennu waaqayyo nuuf fakkaatutti dhufte. Abbaa manaa wajjin dhufte haadha manaa fi abbaa manaa. Abbaa manaa keessa dukkaan jiru taanaan kan ergichi abbaa manaa fi haadha manaa jedha. Yaa dhuftanii? Boolee dhuma kanamu. Haruma dhuftanii waldaa kana. Mucaan godhadhee takka. Jaarsaatis hin qabdu. Hin qabu. Ijoollee meeqa barbaadda? Meeqa ta'e yoo? Amma waaqayyoon haa kennu. Hamma barbaade haa ta'u. Sa'in. Harkatti kaasaa. Hamma barbaade haa ta'u jedhaani. Haa ta'u. Waaqayyoo jira jedhaa yaa kaati. Wajjin dhufte. Eessaa dhuftan? Isa dhukkubaa? Sillachuu maal dhukkuba? Ilma keedhaa? Haadha sukkaara dhukkuba? Mucaasin dhukkuba? Marfee waraannattu? Inni marfeedhaan yookiin naan taqqafamaa jira. Eentu si waraanaa? Ofii keetti waraannattaa? Nama jibbisiisu? Nama jibbisiisa. Kan mucaa keetti boossamini? Mucaa kiyyaatan bu'anii dooslee namaa gara finyaan. Annaa himnatii kanaan immoo nama sana jala yaatti. Yes. Lama isaaniin bilisa baasanan jira yes. Bilisan baasanii waaqayyoo. Haadhaaf ilmoo wal bukkee. Kabaja fidaa waaqayyoo isa jiraataadhaaf. Baaduu ol ba'i. Eessaa fidde? Wajjin baatta? haadha manaa kooti Eessatti isheen? chigara jirti Daa'ima baatteerti moo harka dubaarti? harka dubaarti Waggaan ishee meeqa? waggaa saglaffaa keessatti Akkootti jiraatti? akkanumatti bakka hin kuffisaa maal jedha mana barumsaas yeroo tokko illee galchuuf yaalle
Isaan keessi ministeera barattee isa booddee dhukkubsattee adda cite. Hin dadhabde. Eegama. Ergasii manuma teessi. Bakka morma teessirmaa eegumsa barbaaddee hin kuftii. Fincaani achumatti fincoofti. Isa garaa ofumarratti sagaagaati. Eeyyee. Baachuurraa kan hafe hin dandeessu. Eeyyee. Buusi. Eeggadhu. Aizu. Deemtee galti. Harki Waaqayyoo daa'imattii kana deemtee agaltu ilaali gaa jalqabee tokko lama sadi ilillee kabaja qe'ee kanaaf tokko lama sadi sagalee keessan baasa dhugumayyuu Waaqayyo jira jedha. Irra deebi'aa jedha. Barana barumsatti ergi. Abbaan isaa eessara? Eessaa dhufteeti? Mucaan kun gubbatii qaba. Dhukkuba gubbatiidhaa qaba. Vaayirasiin isaa sandaa'u isa qorichi danda'u miti. Gubbati saaliyaan nyaata. Humna qorichaarra darbeeraa jechuudha. Midhaan hin nyaatu. Bitaayitiin isaa rakkisaa garaan isaa hin dhiita'a. Isa garaan rakkataa. Eeyyee. Beentee taatanii? Yoom taatan? Abbaan isaa gizee baay'ee jeeqamee keessa ba'a garuu amantiin fudhata addaan kuta. Abbaan isaa amma addaa dhufutti hamma abbaan isaa dhufeen isaa galutti nan eega. Kottu namicha bee? Kottu. Maal taatanii? Kai. Kabar kai kecil, nailal. Jaran, Capsir. Wajabsi. Dia makasit. Ukubat tiru ukup sata akat tiru ukup satu akimi sitim. Uftemo unturta. Ukubat kan abate biya berayu dia mau kandende sitim amir. Nami Jokot, maal taatire? Gubbatii isaa laala amma ni gahu. Soofamee dhumeera. Malkin ittiin jiru garaan amma. Eessaa dhufte? Diddiimtoo lachaa? Maal taate? Jabaadhu ishee. Jabaadhu xixiqqaa wayyaasa. Faayitee tammoo siin hin jenne jabaadhu hin jedhe malee.